akkam jirtu baga ittiin sin gahe kabaranaa kabara hedduu barri 2024 bara milkii isiniif haa ta'u gaa ganumaa nan kutaa eebba so baga ittiin sin gahe waa hedduus yaadeen ture ufuufis hawween ture garuu mooraalii hin qabu amilee hin qabu yaa egaa amma immoo akkuma ixaa wannaa tokkotuun kompiitara tokko laaluuni zorbal indeen ዳዊት አይ እንደዚህ ተናናግኔ እንደ አባ ተናናግኔ ማለት ነው። ሰው ዞርበል ይላል እንዴ ማልፊድ የጀኔተኒ ወናቱ አርግቴ አማ ታኤ ኮልፋ ቱሬ ጉርባ ቶኮ ጅራ ቤቴ ፈረጃ ጀዳኒ ዮካን ፈረጅ ጀዱ ፈረንሳይን ጅራቱ ካን amma opidiyoodhaan wannaadhuma kana hojjetaa waanuma Itoophiyaan qabdu gadi baasanii isatti himuu ni dabarsa. Har'a ajandaa fideennaan taa'ee kolfaa ture jechumaan isin yaadadhe. Ajandichi Minilik wannaan hawultiin Minilik ka'uu Finfinneerra. Inkaa jedhanii murteessani. amma isaa akau moo hin ka'u fixaniiti bar fixanii nutti fixaniiti waa fixaniiti nutti amma kanarratti argite ka Soomaalellee ka bisaanii ka'e sanas dhiisanii tammasa kana kaasanii soo aka'u nuti argitee ana akka nama tokkotti yaada irratti kennuudhaaf waan kana ana taa'es dhiises waanuma tokko waan irratti wannaa ta'uu hin qabu jechuun maal nuu godhamma maal nuu godha kaa'e maalinni jechuun hawultuma dhaabbatu taa'es maal nu godhas homaa ammoo akka fedhii ummataatti haa ka'uun fedhii ummataati yookaan sangaarii agesse wannummaan jalqabaa abiyyii wal dura nama dhaabeyyuu suuraadhuma sheexaanicha sanaati. Dhageesse biyya tokko keessatti yoo mirgii uummataa sanaa kabajame waan hawaasa walitti naqu dhageesse hin kaa'an suuraa isaa hin kaa'an. Maal jaarraadhuma 21 kana keessa argaa turre miti maal. Soo waan namni itti amana jedhanii waan yaadan hunda ni kaasu jechuun hin awwaalan iyyuu bara. maal kan Obama argine miti Osama argine miti Osama namatitti amana ammallee wannaa biraa kaasa rabshaa biraa kaasa yoo jedhaniti kan baara kee jalatti awwaalan beekaatti qophaa'aniiti soo wanni argite kan Hitleris buqqisanii balleessaniif hin jiru suuraa isaa Jarman keessa hin jiru soo wanni dhabamsiisaniif nama walitti naqa የታሪክ ጠባሳ ነው እንካሰኒ አማ ብየ ጀርመን ከሰት መቁመ ኢሳ ሂትለር ጀቴን አሶፍት ወና ትሬና ከሰትለ ሂትለር አከስ ጎደ ዱሪ ኢሳ ጀራን ኢሱማ ቆሳለ ተያሱማ ሂትለር ዱሪ አከስ ኮኖ በከሰነቲ ሎላ ጎደ እንጀራን ታሱማን ጀራም bakka maqaan isaa maqaa du'e soo kanaaf warri akkas terroristiidhaan wannaa farrajamanii uummanni yaa'u suuraan isaanii yookaan hawultiin isaanii biyyuma
yoo himate Itoophiyaatti baname biyya Amaaraa keessallee dhaabbachuu hin danda'u seeraan. Jechuun waan biyyattii keessa dhaabbatu mootummaa federaalaatu to'ata waan ta'eef mootummaa federaalaatiin immoo argite Oromiyuma Itoophiyuma guutuu keessatti namichi yakkaan himatamee murtiin itti darbinaan hin diigamaa wannaansaa hin bada baqa hin bada hin badaa buqqa'ee bakka tokko dhaquu hin danda'u dhowwaadha inuma dhowwama biyyattii dhumarratti guutuu biyyattiitti baqa amma waan Itoophiyaa keessatti amma nama Itoophiyaa keessatti himatame maqaa Itoophiyaatiin himatame Oromoonis dhaabuu hin dandeessu bar siidaasa dhaabuu hin dandeessu nama Oromoo kan maqaa Itoophiyaatiin himatame siidaa dhaabbachuu hin dandeessu Oromoonis Oromiyaanis so akkasi kanaaf wanni siidaa sun akkasi egaa wanni taa ture hedduudha kabiraa wanni adeemus wanni dhageenyes wanni hedduudha waanuma dhiyoo kanani amma harkaa qabu naasa'e kaan ammoo kan taayyeellee dhiyoo kana namni iyyaatuma ture waan nama iyyisiisus hin qabu jechuun taayyee paartii isaatu hidhe paartii isaa resign godhee paartii biraa yookaan ani miseensa paartii tokkollee miti jedhee of hin mulqine soo paartii isaati dhee paartii isaa ajjeesuus hin dandeessi mirga qaban wannummaan tokko kan Oromoon dubbatuuf tokko hin jiru mirga namoomaas mirga sabummaas mirga argite miseensummaa of mulqee jira soo kanaaf mirga miseensummaa isaa qofa qaba wannaadha wajjin paartii bilxiginnaati wajjin soo kana wanni nama galche hin jiru fannisan illeen mirga isaaniiti kabraa ani akka kiyyatti hawultii dhaabe tokko qaba hawultii jechuun biyya Itoophiyaa keessatti mootummaan Tigrees ta'ee Haile Sillaaseen mana hidhaa dhaaban mana hidhaa namatti waaddan soo manni hidhaa kun gaafa Tigreen biyyaa baate qeensa namaa buqqisaa turanii jedhaniiti himatamee mana murtii irratti haasa'ame kun sheexanumatu argite sheexanninuu hin qaanfataa ani homaan hojjenne jedhee namni hojii yaadig dhagaye jedhaniiti irratti qoosaa turre amma manni sun akkuma abiyyi taayyee wajjin galee taayyee jechuun abiyyuma abiyyi jechuun taayyeedha wajjin turanii wajjin daaqaa turanii wajjin laaqaa turan soo manni hidhaa sun adiigamu hin jenne namni hidhaa haa ba'u hin jenne man utuu inni akkasin jedhin manni hidhaa dhufee isa dhaqqabe soo amma isa dhaqqabe keessatti ammas waraana bilisummaa Oromoos ta'ee deeggartootas ta'ee maqaa waraanaatiin hidhanii ammas keessarraa buqqisaa jiran sanaaf kataayyees sadan tokko yoo xiqqaate sadan tokko guddisuu baatane sadan tokko yoo buqqisan gaariidha jechuun namnuu waan argitee ilaal abiyyis utuun diigiyyoo bu'e magbaatu ayqarib manichi dhageesse ilaal way ajaa'iba soo argitee buqqisan tokkan kabraa seerri jabaaf ka'anii laafaan hanqatuu jedha Oromoon soo kabraani ijoollee isaati
ijoollee isaatii fi maatii isaa. Maatii fi ijoolleetti bu'uun gaarii miti. Maaru abbuma fedhe haa ta'u. Abbuma fedhe haa ta'u. Dhageesse? Abiyyi isaa ta'u. Wannaa isaa ta'u. Eenyu mallas isaa ta'u. Ijoollee Dargaachoo Xiggeessaa ta'u. Maatiitti bu'uun gaarii miti. Maatii dhageesse? Maatii eenyuttu maaliif? Maatii bar nama tokkotu waa balleessa, waa hojjeta, yakka hojjeta, paartii gala hin ba'a waa balleessa malee paartii ijoollee maaltu walitti qaba? Malee nadheen mana irraa ari'u maali amma gaa kun argite haasaa barbaree nagaduu malee maali gaa kun paartiin tokko dhageesse namichuma hiiti malee maal gootii ijoollee isaa ari'u mana barumsaa dhowwachuu maali mana barumsaati ari'u wanni akkasii baay'ee nama jibbisiisa argite siyaasaa tortoraa tokko kanuma argite ijoollee Tafarii Bantii ijoollee Maarree mana barumsaa dhowwate Mangistuun argiteetti taphate soo kun baay'ee nama qaanfachiisa. Abbaan illee Mangistuun illee eega dhaga'e eega Zimbaabuwee galee dhaga'e ani dhageenye hin beeku jedhee kakatee hin gaabba jedhani. So ijoolleen ollaadha maatiin ollaadha jedhani. Jeneraala ollaadha. So inni kun koloneeraayyuu ollaadha waliin turan jedhani. Ijoolleen isaatii fi ijoolleen isa kana. So akkasitti argitee ijoolleen qiyaamaa ijoolleen argitee dookterri maraatee ijoolleen isaa hundi maraate. So kana maatiirraa waan akkasii gochuun barbaachisaa miti. Nama tuffachiisa illee. Nama tuffachiisa. Qaanii hamaan. Qaanii. So ijoollee isaa miidhuun haadha manaa ari'uun ishish. Kaan haidhanii seeraan illee adabuu danda'anii so kun waan Oromoo laallatu hin qabu. Laallatu. Gaafa duraa amanne nu laallata jenne gaafa argitee hiriira yaadigi wajjin goonu ijoollee Mooyaaleetti ijoollee dhumatte kanaaf dhaabbate dubbataa ture mana barumsaa keessa gaafa jiru gaarumaa kanaaf faa wajjin gaafa sana yes dhugaadha namni hundinuu wajjin dhaabbateera. Amma dura nu jalaa garagalee oppidiyoo Tigiree ta'ee oppidiyoo ta'ee achi qiyaamaa buusaa ture ammas biltiginnaa ta'ee afuufaa ture. So sanaaf hojiin isaa fudhatu achumatti yaa'u walirraa fixan nun galchu. So waan balleesse waan hawaasas dhiifama gaafatan hin jiru. Namni waanuma tokko guyyuma tokko argite yaaddi isaa sirri. Waraanni bilisummaa Oromoo fi Oromoon pidiyoon wannaan mootummaan Itoophiyaa walitti araaramuu qabanii sirri. Yaaduma dhugaati right. Sun dhugaadhuma. Sana innaa sa'es haasa'uu baates waanuma haasa'ameedha. Dhugaa jirtuudha bakka. Jechuun waan soba taanaan argitee sobaa nuuf dubbate jennu miti. Sana sheexanni nuu qabrii keessaa nu dubbachuutti jira. Waan nu dubbate miti bar waan dhugaaf dubbatanidha. Na Oromoof dubbachuu miti bar kun. Dhugaaf dubbachuu. Dhugaaf dubbachuu jechuun ammoo dhageessee Amaaraafis dubbachuu miti. Tigireefis dubbachuu miti. Dhugaaf dubbachuu bakka haganuu. Inaaf wanni biraan jiru. Wanni inni fide hin jiru. So kanaaf qeensaa sadan tokko turraa buqqisani baay'een gammada. So akkas du'a isaatti immoo gammadu garuu yoo seerri biltiginnaa ajjeessa ta'e illee ajjeessuun mirga isaaniiti. So ani immoo gammachuu irraan qabu. So kanuman jarana kabraa maalitti isinii dabalu? Nagaa sinfuuchuudhaaf bara haaraa sababadheen ol seene barri bara milkii isiniif haa ta'u. Yaa
jechuun galme waan nu galchine gallu bar gallu nama hin galchine so ani bari oromoon dhugaa qabdi yoon jedhe opidiyoo ta'es ta'uu baadhes sanaafi miti jarri waan irratti wal ciniine wayii qaba so kanaan duras birrii wal jalaataniiru jedhanii birrii makiinaa keessatti miliyoonni lamaa badee jedhanii ani hoteela seennaan booksiidhaan naanii mastaawotii makiinaa cabsanii birrii shaanxaadhaan jiru fudhatanii deemanii birrii miliyoona lama so akkasis jedhameera taayyeen akkasis jedheera kanaan dura adaabaat birrii miliyoona lamaa bee የመንግስት ባለስልጣን አርግቴ መኒ ባንኪቱ በካ ደሜቲ ኢሰ ቢራ ኢሰ ከኒሳቲ አገሰ ብሪ ቦርሳቲ ባቴ ደማ ለምኒ አርግቴ ተገ ወናቶ ሚኒስቴሪ ቶ ሶ ከና ድራማ ከና ሲዮ ወሊኖ ወጀተኒሩ ሶ ከናፊ አገሰ ዋን ከና አንዱራ አጀሰኒ ሰርግቴ ሁንዲኑ ወሉ ማንጋፈተሙ ቦር ኑን ይላለት እኛን አይመለከትም so kanaafi argitee warri argitee isarra kaatanis hin ka'ina warri immoo yaa maatii isaatiif dubbachuun dirqama maatii isaa maatii keenya ijoollee isaatiif dubbachuun dirqama barumsa dhabuun qabanii barsiisuun dirqama gostillee gargaaree barsiisuu danda'a so hatta manalleen waan danda'ameen gargaaruun hin danda'ama anuunaan gargaara kanaan alammoo yaada badii yakka hojjete hin gargaaru anamma namnani wannaa ta'uuf sila tokko wannaadha lammaan illee torban lamaaf illee tu taate utuu sila utuun deemin hidhamee bahe gaarii ture gurbaa kaanis eenyunnee eenyu milkeessaanis dhageesse yaa kan isaa argitee guddaallee wannaan taane hataatu ammoo qeensi isaa lamaan tokko irraa buqqa'uu male sadii miti akka kan isa kana lama kan isaas buqqa'uu malee maaliif manichi qeensa nama buqqisu haa diigamu hin jenne egaa mana sana tun diigin sirna diiguudha laal jedhan mana sana diiguu jechuun sirna nama hidhu diiguu qaban duratti dhageesse amma inni jalaa miliqee soo argitee lammaan jalaa miliqee sala innis haga tokko argachuudhuma qaba so amma tokko addisuu tafe addisuu qofa tafe warra arfan egaa walii waamaman ajaa'iba rabbii oromoo haaduudhaan oromootti taphachuun oromoo arrabsuun aboo gulantaan jarri hin cabsin gulantaan jarri hin daakin hin jiru tasuma waan argitee amma gadi ba'anii haasaan dhageesse sun oromoo fayyisaa wallahi tasuma fayyisu tasuma yoo tarii gaara dhaqanii dhiiga ofii dhangalaasanii wareegaman qofa tarii araara argachuu danda'u garuu godaannisa jarri oromoorra kaa'e maal eenyunuu fayyisuu hin danda'u ani isa dhugaan isinitti hima maaliif opidiyoo gara fuulduraa dhuftuu harkisuudhaaf jecha waan dhugaan jirre sobanii namarra kaa'uun gatiin qabu so achuma keessa teesse waan yakka uummata irratti hojjetamaa jiru diiguu danda'uu qabdaan yaa utuun diigin dhuftee amma natti boossaare so gaafa humna qabda bar gaafa argitee horii hattuu humna qabda gaafa horii miliyoona lama fudhattu humna qabda horii baankii horii keessaa fuudhanii booksiidha makiinaa dhahanii argite booksii makiinaa mastaawotii cabsanii
birriitu bade jedhu. So birrii miliyoona lama namni ministeerri baatee deemu. Wannaa nuun baatu bara. Naggaadee nuun baatu miliyoona lama. Dee amma kuma shantama malee iyyuu baafachuu hin dandeessu miti maal. Warri kiflaa gariirraa kiflaa gariitti deemanii wannaa bitan bar birrii baasuu hin danda'ani. Abadan hin danda'ani kuma shantamaa ol guyyaa tokkotti. So akkas. Kanaaf waan hin jirre dhageesse ofumaa uumanii walii hojjetanii as deebi'anii argitee imimmaan naachaa Oromootti boo'uun hin danda'amu. Tunnugaa jirtu kanuman jedhaani amma Oromiyaa maalleen amma kaa jedha. Maal inni amma abbo? Wanni amma maayin? Fati Raayyaa maaltu amma? Geerarummo maaltu argame hoo? So akkas jara keenya har'aafi yoo waan akkasii argitee xiqqoo isinii kakaasee borimmoo yeroo dhumne immoo qoosaas xabas itti fufneeti gaamma ammas wal barra irra deebine amma eega tiiktookiin lafa fudhatee lafti hundi bade dhageesse haasaas ani eega kiroonaa sanaati ani baqa duumaa caaluu irratti dubbadhe cite haasaas nan wallaalee siyaasaanis narkaa bade gammachuun xaphaa qoosaa kun narkaa bade. So wanni akkasii argitee waan boossee hin fixatin tokko harifattee si keessatti hafte nama ukkaamsa. Utuu boonyee fixannee irra taane akkas hin taanu Oromoo. Hin boonye wannaa gaafaa caaluun wareegame hin boonye. Qa jedheetuma goge namni. Hiriiras hin baane. Karoonaadhaa lafti cufaadha. Hiriiraan bahee iyyeen baafannee Oromoon haasaa hin baafannee hiriira bahee dhagaa tuulee argitee waa gubee hin baafannee ofiyyuu gubuu danda'a barsilaa. So hin baafanne hin hafe waan qorree namatti hafu tokko beektuusin. So waan akkasiiti namatti hafe citee hafe. So yeroo tokko yoo gadi baatee yoo argitee aartee moobaayilii faa ol fuutee girgiddaan dhooftee cabsitee so amma waanuma tokko taatee iyyitee argitee boossee yoo jettu hin ba'a aaris irraa ba'a. So mootummaa itti aarres isa ajjeeses aarii isaan baafan. Isatti sirrifanne ofitti sirrifanne mucaa du'etti sirrifanne qaq jechuun akkasi. Kanaaf akkasitti argitee in uumama wanni akkasii in uumama. Ammallee hin baane beeki kan isaa fayyeetuma hafe jechuun akkasumatti gogee hafe. Waan tokko hin finne bara waan tokko wama tokko. So hatta mucaa argitee barumsa baratee wannaa biyya Arabaa kana keessa wannaa kana Siiriyaa kana wannaa karaa irratti gurguru akkuma ijoollee Finfinnee keessa ari'anii argitee meeshaarraa darbasan argitee hojii dhabee wannaa gurguru irratti bar irraa fuudhanii cabsanii jennaan ibidda ofitti kaayee of gube. Bizeela ofitti naqee of gube. So maal ta'e namni hin aare. Isarraa ka'u malee waan isarra gahe aareet hin xaaxa'e namni. Hin xaaxa'e hin dho'e. Wanni Arabaa biyya Arabaa hin dho'e bakka.
waan sun dhufeelleen oromiyaa ga'e so wanni tokko hiriiraan hin jiru nama gadi ba'uun hin jiru yeroo san karoonaadha labsame addunyaa irrattuu socho'uun dhowwame wanni hundinuu kittibaatii namnuu kittibaatii fiiga biyyi faranjii akkasii afrikaan akkasii walitti hin dhufinii walga'iinni diigame paarlamaan hin diigame biyya hundaa soo kanaan iyyeen baafanne hiriira walitti bahee argitee taaziyaa akka taaziyaa walitti bahee boo'ee hin fixanne akkasitti kan tarraa'ee goga jechuu wanni amma guyyaa tokko hin dhoo'a wanni kun inni hin baafata namni hin baafata waan kana hin ba'a guyyaa dhugaan ifatti ba'u jira so kanaaf hin ba'a so akkasitti narratti rincice narratti goge so ani mucaa tokko ijoollee tokko argeera biyya kana daawut jedhanii nama Dambidoollooti hin du'e abbaan ijoollee gannaa mucaa ganna 11 fi 8 qaba ture lachuu dhiira so mucaan yeroo awwaallu argitee islaamaa qabrii islaamaatti geessinee awwaallee abujjadii fuularraa fuunee ijoolleetti argisiifne so amma mucaan inni xiqqaani akkuma diingataa du'e bar so bakka biraa walgahii oolee haasaa oolee galee haadha manaatiin argitee arabnu jedhee wayaa jijjiirratee mana fincaanii dhaqee achi addeebi'ee dhageesse uduu godhatee achi addeebi'ee telefoona jedhe telefoona bilbiluudhaaf hin dhukkubeera achumaan gattaa'e wassalaam alaikum haganumaan du'e so mucaan inni hangafaa akkasuma jedhe dhaabbata inni xiqqaan hin boo'aa miti hin boo nu boochisee so inni kan qat jedhe hafe qat hamaan isa laal ka dhukkubsatu hamaan isa ka dhukkubsatu isa argiteen boo'irri goge hafe san dhageesse hamaan isa bakka inni obbareera jechuun inni kaan bareera bakka bare inni kaan qat jedheetumaaf bakka akkasumatti hafe wanna waan tokko hin boonye so nama akkasitti hafa jechuu namni argitee wanni ta'e tokko diingata namarra ga'e tokko akkasitti ta'a so kanumaafani jedhe jara keenya egaa haalli wannan silaa tuttuquu malee tuttuquudhaaf ture kana so hin gaagaarraa